Jawar Muhammad qofa otoo hin taane biyyattis du'a jalaa waan oolchineef mootummaan nu galateeffachuu qaban yaada eegtota Jawar Muhammad ture. Nama kana waraabessa jalatti dhiisnee hin baanuum eegduu Jawar Saajin Olaanaam Bashir Hussein Tom bara 2019 keessa jedhe. Wanni barbaade yoo dhufeeyyuum aarsaa barbaachisu hunda kafalleem wareegamuuf qophiidhaam eegduu VIP Jawar Saajin Olaanaam geetu tarrafatto jedhem gaafin Oromoom dorgommii siyaasaa nagayaa keessaan deebi'am reeffa qeerroo Oromoom Oromiyaa keessatti boolla guutetum Itoophiyaa bilisoomseem riiformii siyaasaa Itoophiyaatiif abbaan qeerroo Oromootiin jechoonni jedhan jechoota Jawar Muhammad ittiin beekamuudha. Jawar Muhammad wal'aansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhuun hoogganaan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad ammoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaati jechuun Itoophiyaa qoraasuu irratti argama. Dubbii walajjeechaa kabide waan biraatiif jettu. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Dubbii walajjeechaa kabide waan biraatiif jettu. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Dubbii walajjeechaa kabide waan biraatiif jettu. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Itoophiyaa federeeshinii irraa ijaaramte dimokiraatessuun tooftaa Jawar Muhammad siyaasa Itoophiyaa keessatti ittiin beekamu yommuu ta'u Itoophiyaa tokkummootee dimokiraatessuun ammoo tooftaa Abiyyi Ahmad waggoota sadan darban siyaasa Itoophiyaa ittiin taalgeedha. Itoophiyaan sabummaa irraa ijaaramte furmaata dhibee siyaasaa Itoophiyaatiin ilaalchi yuunitarii gufuu riiformii Itoophiyaatiin gorsa Jawar Muhammad jijjiirama Itoophiyaatiif gumaacheedha. Dandiin Itoophiyaa ida'amuu qofaam galmi Itoophiyaa badhaadhinnam Itoophiyaa sabummaa irraa bilisoomte ijaarraan dhaadannoo pirezidaantii paartii biltsiginnaa fi mootii torbaffaa Itoophiyaa jijjiirama gufachiiseeti. Ani rabbiifim ummata Oromoo qofa abdadheem biyya tanatti galeem hoogganaa ajjeesuu danda'uum hedhuu danda'uum garuu qabsoo Oromoo duubatti deebisuu hin danda'aniim kana booda barri Oromoon Itoophiyaa keessatti gabroomee jiraatum darbee jiraam nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gurra jabaa horateem Jawar Siraaj Muhammadtu dubbataatii tureem. Nuti wareegama barbaachisu kafallee lubbuu namicha kanaa teksinaam namichi kun ministeera caala eeggamaam ejateenna eenyutti dhiisaa bahaanuun jettaniin jechoota eeydonni Jawar Muhammad waggaa lamaan har'aa jechuun onkoloolessa 20 barii onkoloolessa 23 bara 2019 halkan kiibxataa dubbataniidha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii keessan qophii mil'oo Tibbanaatiin qophii mil'oo Tibbanaa keenya har'aatiin aggaammi ajjechaa Jawar Siraaj Muhammad irratti bara 2019 keessa yookaan ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 bara 2012 keessa irratti raawwatame irratti xiyyeeffachuun waan qindeeffanne qabna. Yaalii ajjechaa san keessatti maaltu raawwatame? Eegdonni Jawar Siraaj Muhammad ejjennoo akkamii fudhataniin ejjennoon sun sadarkaa biyyaalessa Oromiyaatti akkamitti ilaalamee ummata Oromoo biraa kabajaaf galanni eegdonni sun argatan akkamiin wanti gaafa san eegdonni sun baraaran maaliin lubbuun Jawar Siraaj Muhammad akkamiin baraaramtee eenyu kan gocha san raawwate eenyutu yaalii ajjechaa san raawwate eenyutu harka keessaa qabaam achi booda maaltu jedhamee maaltu maal ta'ee Itoophiyaan eessatti gufattee kan jedhu gangilchinee mil'oo Tibbanaa har'aa keessatti ilaallaa. Ansraa sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'oo isin biraan ga'uuf abdii jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'oo Tibbanaatiin.
mootummaan sunuun amanamaa kumaandara akkam jettan? Mormiidhaa miti bar kumaandar kun seera seera biyyattiin ittiin bultu. Qoy kumaandar amma waliin mormiidha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa nu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti? Hin buuftanii mi? Kan buusu hindira, kan buusu hindira. Bakka Aga immoo nama bakka buuftanii nu halaafitan akka nu fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan? Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni seera qaba kumaandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baan. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teeg halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Kun kumaandar yaani osoo kaddu'e boolla ol baheetii halaafinna tan akka kenname kana. Animo bineensa jedhan nama gatee hin bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gatee hin bahu. Eeyyen kan keenya maraate eeyyen. Bahuu hin dandeenyu ol kan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromoo ijji keenya isa ijji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama kennine wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galle irra kumaandar. Deebiin kun deebii afaan eegdota Jawaar Mohaammed keessaa ba'eem ajajaa olaanaa isaan hoogganuuf kenname tureedha. Waliin dubbiin kun amanamummaa fi jaalala ogummaa alattiin kabajaa fi sabboonummaa eegdota kanam kan agarsiisedha jechuunis dubbatame jiraafem. Taateen kun onkoloolessa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan onkoloolessa 22 bara 2019 halkan kibxataa jechuun barii onkoloolessa 23 yaalii ajjechaa nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gurra jabaa horatee fi sochii uummataa hoogganuun jijjiirama siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa keessatti fideen Jawaar Mohaammed irratti raawwatameedha. Taatee gaafa sana raawwatame keessaa amanamummaa fi murannoon sabboonummaa fi cichoominni eegdota Jawaar Mohaammed dinqisiifannaa gaazexeessitootaa bira darbee ajaja hoogganaa isaanillee fudhachuu diduun ija addunyaa harkiseetii ture. Naamusa waraanaa yookaan hojjetaa nageenyaa keessaa inni jalqabarra jiru badiis ta'uu gaarii abboomamuu yookaan ajaja hoogganaa ofii fudhachuun dirqama dursaati. Haa ta'u malee wanti onkoloolessa 11 bara 2012 raawwatame sun taatee addaa ta'uudhaan uummata Oromoo fi jaallattoota sabichaa kan gammachiise ta'urra darbee ajajaan hooggantoota ol'aanoorraa eegdota Jawaariif darbee fudhachuu diduun isaanii toora gootota Oromoo keessatti maqaa eegdota Jawaar Siraaj Mohaammed galmeesseetii jira. Yeroon sun yeroo jijjiiramni daandii jijjiiramaa irraa maqee qeeqaa fi komiin garee jijjiirama bute irratti roobaa jiruudha. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufee ganna tokko booda handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee boolee mana Jawaar Siraaj Mohaammeeditti halkan walakkaan taatee Oromoo hedduu dallansiise uumame. Halkan sa'aatii 5 fi daqiiqaa 35 jalqaba poolisii federaalaatti konkolaataa lamaan dhufee eegdonni Jawaar akka bahan ajaje. Booda irra ammoo bilbila gufachuu ce'umsa siyaasaa Itoophiyaa akeektutu eegdota Jawaar Mohaammeeditti bilbilame. Kan bilbileem ajajaa VIP eegdota ministeerotaa Commander Indaaleedha. Saajin olaanaa Bashii Huseenii fi saajin olaanaa Geetuu Taarrafaa halkan walakkaan itti bilbileem mootummaan Jawaariif eegumsa taasisuu hin barbaadu dhiisaa baham koottaa leenjii deemtanii jechuun kan waameem Commander Indaaleedha. Bilbilichi bilbila ce'umsa Itoophiyaa irraa uummata Oromoo abdii kutachiiftee fi ejjennoo siyaasaa Jawaar Mohaammed ce'umsa irratti qabu jijjiirteedha. Commander Indaaleen bilbilaan eegdonni Jawaar Mohaammed battala sanitti dhiisanii akka bahan ajajuu ture. Saajin Geetuu Taarrafaa Commander Indaaleef akkas jechuun deebii yoo kennuuf
viidiyoo waraabame irraa yookaan ammoo sagalee waraabame irraa dhagahama. Komaandar ammas taanaan nuti waan seeraan alaa hin goonuun mootummatu bakka kanam guyyaadhaan nu ramadeem ammas mootummaan guyyaadhaan karaa seera qabeessaan nu haa kaasu malee cal'isnee nama kana gatnee hin baanu. Halkan qixxeedhaan mana VIP'ti eegdota baastanii beektuu kanaan duraa namni nuti eegaa jirru nama sirriitti eeggamuu qabudha malee nama dukkanatti dhiisnee adeemnuu miti jechuun deebiseef. Ajajaan eegdota VIP Komaandar Indaaleen ammam hin baatamoom hin baataniim seera hin kabajanii jechuun yoo gaafatu seera ni kabajnaam garuu seera biyyaa kabajna malee seera dhuunfaatii mitiim waan karaa malee dhufeem hin fudhannoom aarsaa barbaachisu hunda kafallee wareegamna malee hin baanu jechuun ejjennoo eegdotam hundaam kan dubbateem saajin Geetuu Tarrafaatiin. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nuuf fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni bahu ajajni seera qaba Komaandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teega halaafinata eenyu fudhata halkan kanaanu? Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata? Nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Kun Komaandar ani osoo kaddu'e boolla ol baheetii halaafinata na kenname kana. Ani moo bineensa jedhan nama gatee hin bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gatee hin bahu. Nama kana halkaniin dhiisneem hin deemnoom shiraaf yoo ta'e malee nagaaf eegduun halkaniin VIP gatee hin bahuum. Namni kun ministeera caalaa eeggamuu qabaam wanti barbaade yoo dhufeem aarsaa barbaachisu hunda kafallee wareegamuuf qophiidhaam. Namichi kun ija kennaam ministeera caalaa eeggamuu qabaam bineensa jalatti dhiifnee hin baanuum kan jedhe ammoo saajin olaanaa Bashiir Huseenim. Eeyyen kan keenya maraate eeyyen. Bahuu hin dandeenyu halkan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromoo iji keenya isa iji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama kennine wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galle irra Komaandar. Akkuma eegdonni VIP Jawaar ejjennoo isaanii beeksisaniin poolisiin federaalaa hidhannoo guutuun mana jireenya Jawaar Muhammad marseem yeroo xiqqoo boodam poolisiin magaalaa Finfinnee ammoo dhufee konkolaataa irraa bu'uun meeshaa mana Jawaar Muhammaditti naannessuun bakka qabateem yeroo kanam sagaleen waraabbameem marsaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfameem akkuma sagaleen maxxanfameen ummanni Oromoo naannoo Finfinnee jiru birmannaa mana Jawaaritti yoo taasisu kutaalee Oromiyaa hunda irraa daandiitti bahee aggaammiisan balaaleffateem. Yeroo ummanni Oromoo karaa mana Jawaaritti birmannaa taasisuun waraanni hidhatee mana Jawaar marse saffisaan bittinnaa'eem gaafas akeeka guddaa tokkotu raawwatamuuf karoorfameem garuu ejjennoo fi murtii eegdota Jawaar Muhammadiin fashalaa'eem. Murtee eegdota Jawaar murtee dinqisiifannaa guddaa argatee fi kabaja guddaa saba biraa isaan gonfachiisedha. Saajin olaanaa Geetuu Tarrafaa fi saajin olaanaa Bashiir Huseen sagalee isaanii waraabamee haa dhagahamu malee ejjennoon sun ejjennoom eegdota Jawaar hundaatiin. Dubbiin yaalii ajjechaatiin. Yaalii ajjechaa ta'uu wantoonni akeekan baay'eetu jira. Osoo ajajni bahaa jedhu eegdotatti hin dhufin
Inspektar Adam namni jedhamu dhufeem saajin olaanaa geetuu taarrafaa dubbiseem deemuu isaatiin kan biraa immoo Komaander Indaaleen saajin olaanaa Bashir Huseeniifim saajin olaanaa geetuu taarrafaattim osoo Jawaaritti hin himin bahaa jechuun isaatiin kan biraan poolisiin federaalaa konkolaataa waraanaafim hidhannoo guutuun mana Jawaar Muhammad naanna'uu poolisiin magaalaa Finfinnee meeshaa nyaachifatee bakka qabachuu isaam Abiyyi Ahmad biyyaa bahuun isaam akeektuu yaalii ajjechaati jedhamuun dubbatamaati ture. Jawaar dhimmicha battalatti qulqulleeffachuuf Komaander Indaaleetti bilbileetii ture. Komaander Indaaleen ammoo nama Isaaq jedhamutu na ajaja jechuun deebisee nama Isaaq jedhamu ammoo qaamni olaanoo akka ajajatu dubbatame. Jawaar dhimma kana qaamolee mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa irraa qulqulleeffachuuf yaalus yeroof bilbila jalaa kaasuu akka didan yeroo sanitti ibsa miidiyaaleef kennan himeetii ture. Komaander Tichaaf Komaander Indaal nama jedhuuf ani bilbilaan innis ajajni sirrii akka ta'ee fi bahuu akka qaban naaf hime. Ani chaalenjiin godhe tokkoffaa halkan kanatti maaliif godhama? Lammaffaa anatti osoo hin himamin maaliif godhama? Yeroo kaan jijjiiramni kamiyyuu hoggaa jiraatu taateen tokko magaalaa kana keessatti hoggaa jiraatu bilbilamee naa himaa yookaan itti gaafatamaa sekiiritii himamaa. Maaltu dhalannaanii har'a kan tarkaanfiin akkanaa fudhatame jennaan muddame ani hiyyeessaa ajajuman hojiirra oolee reefuma kana bilbilanii kaasinaan jedhan malee waan an kaasuuf hin beeku naan jedhe watti gara na nyaate eenyu see jennaan nama Isaaq jedhamu akka ta'e naa hime. Isaaq san barbaadee argachuu hin dandeenye komishinara poolisii fan bilbilee isa argachuu hin dandeenye itti aanaa poolisii komishinara fan bilbilee inni na jalaan kaafne nama itti bilbilchiisee gaafadhe namni itti bilbilee sun immoo ajajni sirrii akka ta'e fi jechoota tokko tokko irraa dhaga'ee shakkii keessa gallee sanii as qorannaa gooneen humna eegumsaa kaasuudhaan manaa fi anarratti haleellaa humnoota siviilitiin gaggeessuudhaaf yaadamee akka turedha kan irra geenye. Kanaaf wanni jala murree amma jechaa jirru kun yaalii ajjechaa akka tureefi. Yaaliin ajjechaa Jawaar Muhammad milkaa'uu dhabeem kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lubbuu qeerroof qarreem 87 galaafateem erga yaaliin kun fashalaa'eem qaamonni mootummaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa komishiniin poolisii federaalaa fi qaamoleen olaanoo mootummaa yaalii ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu gocha kana kan raawwateen seeratti dhiyeessina jechuun ibsa balaaleffannaa kennaatee turani. Garuu ibsicha fakkeessaa akka ta'es dubbatamaatee ture. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanaa fi pirezidaantii Oromiyaa har'aa Shimallis Abdiisaan aggaammii ajjechaa Jawaar kanam ilaalchisuun akkana jedhe. Kun dogoggora jechaadha. Dogoggora cimaa wanta ta'uu hin qabne raawwatamedha. Obboleessa keenya Jawaaris warra kaanis biyya alaatti galan eegumsa mootummaan itti yaadee karoorsee balaa adda addaa karaa adda addaa dhufuu danda'u giddu galeessa godhatee eegumsa raawwachaatti kan ture akka raawwii kana keessatti kan qaamolee adda addaa jalaa kaasuudhaan itti deemamaatti kan ture isa kanas eegumsa isaa nageenya isaa mootummaan federaalaas mootummaan naannoos kan eegu ta'uusaa asumaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Kana alatti wanti raawwatame wanti yaadames hin jiru uummanni keenya kana hubachuutu irra jiraata dhimmichis akka qoratamu kallattiin kaa'amee ilaalamaatti kan jiru. Ergam yaaliin ajjechaa kun raawwatamee boodam kutaalee Oromiyaa hundam bakka Abiyyi Ahmad dhaqe hundattiin gaafiin ajjechaa kun itti ka'aatee turte. Aggaammi waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muumicha ministeeraa harka keessaa qabaa waan juutu kana namni akka waan akkan dubbanne nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa isaarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisuu barbaanna. Ummanni Oromoo eega dubbiin aggaammii Jawaar Mohammad geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira. Isinitti aaree jira. Ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaalata.
Gaafilee kanneeniif Abiyyi Ahmad Hararii fi Ambotteen yaalii kana keessa harka hin qabu jechuun ibseem. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadamee jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha. Mbeektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaar faa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubatee namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaayyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beeknu? Namni jijjiiramaan liqeeffamee fi galame Lammaa Magarsaa Waaqwaamam konferansii Harar kana irratti waa'ee yaadii ajjechaa Jawaar kanaan wal qabateem yaada kenneen qaamni gocha kana raawwateem seeratti dhiyaate jedhus qaama seeratti dhiyaate hin argine. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan dhaqanii eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenye hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akkan irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irratti jiraataa amantaa cimaa qabna kana irratti nullee. Jawaar Mohaammed dubbii ajjechaa kana kan fideem waan sirna nugusootaa mormineefim dhugaan aanolee awwaalamee kan yakkamtoota akka Haayile Sillaasee faarfamu waan mormineefim Itoophiyaa dullattii deebiteem nurratti fe'amuu barbaaddu waan mormineefim nu ajjeesuu barbaadaniim du'ee sagal gubadha maleem dhugaa Oromoo hin awwaaluun ejjennoo Jawaar Mohaammed tureem. Dubbii walajjechaa kafide waan biraatiif jettu. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullattii deebitee nurratti fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Haayile Sillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Doorsisaa fi yaaliin ajjechaa Jawaariin akka gara filannoo seenu godheem. Jawaar gara filannoo seenuun ammoo bulchiinsa biltsiginnaa keessatti sodaa guddaa uumeem. Kanaaf Jawaar dabaltee hooggantoota ABO fi KFO filannoo keessaa baasuun kaayyoo biltsiginnaa ta'eem. Kana milkeessuufis Haacaaluu ajjeesanii isaan hidhaniim. Haala kanaan filannoo morkataa hin qabneem dirree duwwaa irratti geggeesseem paartiin biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmad Aliitiin hoogganamu jechuudha. Waggoota kurnan darban qabsoo bilisummaa sabootaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa dimokiraatessuun hoogganummaa Jawaar Mohaammadii fi qeerroo Oromootiin adeemsifamaa ture. Imalli walqixxummaa, bilisummaa, abbaa biyyummaa, dimokiraasii fiduu dhiigaa fi reeffa qeerroo Oromoo boolla guuteetiin Itoophiyaa keessatti dhufe. Jawaar Siraaj Mohaammed jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe yoo ibsu reeffa qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti boolla guuteetu Itoophiyaa bilisoomsee jedha. Reeffi qeerroo boolla guuteem olaantummaa wayyaanee gateettii sabootaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa irraa boosus cunqursaa nugusoota Abisiiniyaa maqaa Itoophiyaa dimokiraatessuu yookaan maqaa Itoophiyaa tokkummeessuu jedhuun deebi'eem erga lubbuu qeerroo harcaasuu jalqabeem waggoonni 3 darbaniiti jiru. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad akkuma aangoo qabateen Atsee Miniilikiif Haayile Sillaaseen biyya tana ijaaruu keessatti shoora leencaa taphatan jechuun qooda gootummaa yoo kennuuf sabboonummaa Oromoo kan Itoophiyaa afaan boolla kufaatii geette deebisee ijaareef ammoo qooda gandaa kenneem. Sabboonummaan Oromoo xinneessee gandatti deebise jechuun duula Oromummaa caccabsuu takka lama jedhee jalqabeem. Tarsiimoon duula Oromummaa caccabsuun bulchiinsa Itoophiyaa har'aatiin diriirfameen firii injifannoo saba Oromoo saamuu bira darbeem akka eenyummaa isa irraanfatamuuf hojjetamaa jira. Kana keessaa tokko Abiyyi eenyummaa sabummaa balleessee eenyummaa Itoophiyaa nugusootaan dhaloota dhaalchisuu barnoota afaan Amaaraa kutaa tokko irraa akka baratamuuf
kallattii kaa'u isaatiin. ኦሮሚያ ክልል ከአምስተኛ ክፍል ያለውን ወደ አንደኛ ክፍል አድርጎ ማስተማር ፍጥነት ካልወሰነ በስተቀር እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገርን የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ilaalchi siyaasaa garee biyya bulchaa jiruun oromummaa diiguun sabaafiin sablammootaan dhabamsiisuun ilaalcha sirna kufee bakka kufee kaaseen daaraa irraa dhadhahuun lubbuu itti afuufee Itoophiyeenyummaa sabdaneessaa keessaa hin calanqisne ijaaruudha. Sabni Oromoo Itoophiyaa wajjin jiraachuuf dhiigaaf lubbuu ilmaan isaa aarsaa godhaam. Itoophiyaan garuu dabareen dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu malee Oromoo wajjin jiraachuuf wareegamni kafalte hin jiru. Falaasamni eda'amuun kan uumameef sabboonummaa sabummaa ittiin dhahanii sabboonummaa Itoophiyummaa dagaagsuuf jedhamuun xiinxaltoota siyaasaatiif qaamolee garaagaraatiin ibsamaate ture. Kanas uummanni Oromoos saboonni Itoophiyaa keessa jiran haala barbaachisaa ta'een hubatanii jiru jedhameet dubbatama. Bakka sabboonummaan Oromoo jirutti sabboonummaan Itoophiyaa dagaaguu waan hin danda'amneef sabboonummaa sabummaa balleessuuf tarkaanfachiiftota sabboonummaa sabaa balleessuun dirqama paartii Biltsiginnaaf muummicha ministeera Itoophiyaa kaleessaa fi mootii torbaffaa Itoophiyaa har'aa Abiyyi Ahmad Aliiti. Kanaaf jalqaba tiim lammaa diiganiin itti aansee maqaa shanee jedhuun qabsaa'otaa fi qeerrootti maxxansaniin maqaa kanaan haleellaa garaagaraa raawwataniin ajjeechaawwan suukaneessaa raawwachuun duula sabboonummaa sabaa cabsuu adeemsisaniin itti fufuun lammaa Oromiyaa irraa kaasanii hidhaa adabbii hidhaniin falaasamni eda'amuun lammaa Magarsaa biratti fudhatamummaa dhabuun akka miidiyaa irraa isa ugguran godhe. Hacaaluu ajjeesanii Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaam Hamzaa Booranaam Dajalee Xaafaam Kolonel Gammachuu Ayyaanaam Abdii Raggaasaam Daawit Abdataam lammii beenyaaf kanneen biroom mana hidhaa keessatti ogguraniim. Jawaar Muhammad akka hidhamuuf kan murteesse ammoo Adeebbaadhaam. Akka inni hidhamuuf murteessuu isaanii qondaalli ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaam turtii Oromiyaa miidiyaa neetwork wajjin taasisan ibseetii ture. Bakkam ilaalchi saba Itoophiyaa keessa jirutti ilaalchi eda'amuu tarkaanfachiisuun yaaddessaa waan ta'eef tarkaanfachiiftota ilaalchi sabaa gabaa siyaasaa Itoophiyaa keessaa baasuun hojii guddaa tarkaanfachiiftota ilaalchi eda'amuu ta'een waggoota sadiin darban kana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaatii ture. Haala saniin hojiin ce'umsa milkeessuu hafeen hojiin dirree siyaasaa dhuphisuun Itoophiyaa keessatti hojjetame. Kaameraa siyaasaa Abiyyi Ahmad keessa kan gale Jawaar Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ceesisuuf ga'umsa hin qabu jechuun mormuu isaa hordofeeti. Jawaar siyaasa Itoophiyaa keessatti lammaa Magarsaa raajeffataatii ture. Abiyyi Ahmad Aliyamam Itoophiyaa balleessa jechuun mormaam. Yeroo riiformiin siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ceesisuu hin danda'u. Ce'umsa hoogganuuf nama qoramee miti. Muuxannoo ce'umsa ceesisuu hin qabu. Biyya gara dimokiraasii ceesisuu osoo hin taane biyya tana bittinneessuu danda'a. Dirqamni Itoophiyaa ceesisuu lammaa Magarsaa waaqotti kennamuu qaban yaada Jawaar Muhammad dhiyeessaa turedha. Gameessi siyaasaa Jawaar Muhammad Abiyyi Ahmad wantoota gurguddoo lamaaf Itoophiyaa ceesisuu akka hin dandeenye lafa kaa'eeti ture. Kan jalqabaa Abiyyi Ahmad siyaasaa biyyattii irratti muuxannoo gahaa qabaachuu dhabuu isaa yoo ta'u ce'umsa hoogganuuf nama hin qoraminiif gahee isa irraa barbaadamu nama taphachuu hin dandeenye ta'uu isaati jechuun lafa kaa'e. Kan lammataa immoo biyya akka Itoophiyaa siyaasaa laaqamte keessatti ce'umsa siyaasaa hoogganuuf Abiyyi qophaa'aa ta'uu dhabuu isaatiif ce'umsa hoogganuuf hubannoo fi tarsiimoo inni dhoose balaaf biyya kaadhimuu isaati jechuun kaa'e. Abiyyiin muuxannoo dhabuuf fedhii dhuunfaa isaa ce'umsa irratti fe'uuf karoorsuun isaa ammoo yaaddoo birooti jechuun xiinxala Jawaar Muhammad kenneedha. Hayyichi siyaasaa waan har'a Itoophiyaan keessummeessaa jirtu kana bara 2018 keessa dhaamsa isaa xiinxalluu dhabuu fi itti fayyadamuu dhabuun Itoophiyaan sadarkaa har'aa kana irraan gaheetii jira. Ta'us hayyichi siyaasaa Itoophiyaa kun ce'umsicha tumsuuf kaayyoo sadii qabatee biyya abbaa isaatti deebi'uu isaa yeroo garaagaraatti ibsaatii ture.
kan jalqabaam shora gorsaa taphachuudhaan kan lammataan qeeqaan dhiibbaa uumuudhaan kan sadaffaa immoo waqtii jijjiiramaatti rakkoolee dhalatan miira tasgabbiin furuu ture. Kaayyoo qabatee galeen gumaacha barbaachisu ce'umsichaaf taasisus gareen jijjiiramicha deeffatee aangoo qabatee ce'umsicha gufachiise. Ce'umsichi addawaawii ofitti hammata jedhamee eeggamus diigamee paartiin biltsiginnaa dhalate jechuun addawaawii diigee jechuudha. Dhalachuun paartii biltsiginnaa immoo daandii riiformii irratti gufuuwwan biraa dabale. Dhaloonni biltsiginnaa saffisuun garaagarummaa jiru akka bal'atu godhe. Ijaaramuun biltsiginnaa abuutii wajjin yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin garaagarummaa jiru bal'ise. Kun ammoo araaraa fi nageenya ce'umsaaf barbaachisuuf faallesse. Dhalachuun biltsiginnaa federaalizimii sabootaa gara sirna nugusootaatti jijjiire. Nageenya Itoophiyaa keessatti fiduuf wal dhiibbaa Oromoo fi Amaaraa jidduu jiru hir'isuuf barbaachisaa ta'us Abiyyi ilaalcha nugusootaa tarkaanfachiisuun isaa Oromoo mufachiise. Jawaar Siraaj Muhammadis kanuma dubbataatii ture. Jawaaras dhalachuu biltsiginnaa hordofee balaa guddaan akka duumessaa'ee fi wal waraansi akka uumamuu danda'u dubbataatii ture. Mootummaan kun fedhii dhuunfaa fi ilaalcha ida'amuu tarkaanfachiisuu dhiisee ce'umsa kana karaa nagayaatiin akka hoogganus gorsaa fi qeeqaatii ture. Namni sirna bulchiinsa dimokiraasii fi sirna federaalizimiitti amanu Jawaar Muhammad wal'aansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhu namni sirna qeenxeef waraanaatti amanu Abiyyi ammoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaati jedha. Itoophiyaa keessatti har'am kan wal dhiibaa jiru yaadota kana lamaanii. Itoophiyaan sabootarraa bilisa taate ijaaruu fi Itoophiyaan saboota hammatte ijaaruudha. Gara biraatiin ammoo sirna yuunitarii ijaaruu fi sirna federaalizimii ijaaruudha. Tokkummaan Itoophiyaa madaa sabootaa kulkulchiisa. Itoophiyaa tokkoomte jalatti nageenyi sabootaa hin jiru. Itoophiyaan akkasiin hafuura nugusoota Itoophiyaa qabdi. Itoophiyaa tokkummeessuu caalaa Itoophiyaa dimokiraatessuun rakkoo Itoophiyaa furan tarsiimoo Jawaar Muhammad hordofu qofa osoo hin taane kan uummanni Oromoos ta'e saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa waggoota kurnan darbaniif jala hiriiranidha. Ilaalchi gita sabaan federaalizimiin aadaan wal qoqqooduu Itoophiyaa keessatti bal'isaa. Itoophiyaa ilaalcha sabummaa irraa ijaaramteen Itoophiyaa badhaate arguun rakkisaadha. Itoophiyaa badhaate arguuf Oromiyaan baduu qabdi. Saboonni eda'amanii Itoophiyaa uumuu qabu. Eenyummaa sabummaa dura eenyummaa Itoophiyaatti dursan ilaalcha Abiyyi Ahmad waggoota sadiin darbaniif Itoophiyaa itti raase qofa osoo hin taane dhiibee Itoophiyaa boolla afaan kufaatii fi waraanaa keessatti kuffiseedha. Har'am Itoophiyaan biyya waraanaan lammiin ishii dhumaa ooluu fi biyya hayyuu hitee wallaanaan bultu jedhamuun qeeqamti. Biltsiginnaan hooggantoota Oromoo hidhee tasgabbaa'ee barcuma siyaasaa irra taa'u hin dandeenye. Itoophiyaanis carraam gara dimokiraasiitti ce'uu argattus hin milkooyne. Eenyutu Itoophiyaa kufaatii irraa baraaran oollee bullee argina. Xumurree jirra. Ansaraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraaf piroodaakshina bareedaan mil'uu kan isin biraan gahaa ture. Abdii Jamaaliin torban qophii biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii.